Naganya dursu kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Oduu idilee sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa fi naannoo isiitti hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa murnaa aangorra jiruun deeggaramaniin gochi duguuggaa sanyii dhalattoota Oromoo irratti raawwatamu OMN jiraattota naannicharraa qulqulleeffate. Ajjechaa jimlaa hidhattoota kanaan raawwatameen namoonni dhibbaan lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabuutu himama. Hidhattoonni kunneen meeshaalee waraanaa ammayyaa qaamni aangorra jiru harka lafa jalaan hidhachiisuun nu fixan kan jedhan jiraattonni ajjechaa uummata kanarratti raawwatamu kana dhaabsisuuf qaamni birmate tokkolleen kan hin jirre ta'uu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Ajjechaan kun aanaalee ollaa naannichaa Kiraamuu amuruu fi kanneen birootti sitti dhufee jiraachuun beekameera. Yihuun ingidaa jiraattota dubbisuuf waan qindeeffate qaba. Godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti haleellaan hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin dhalattoota Oromoo irratti raawwatamu hammaatee dhufeera. Iddoowwan haleellaan kun bal'inaan keessatti raawwatamaa jiru keessaa gandi dhagaa jigii tokko. Ganda kana keessa bakkaalee jedhamtutti gocha duguuggaa sanyiitu nurratti raawwatame jedhu jiraataan gandichaa haala mudata jalaa dheessuun lubbuu isaanii oolfatan. Ganda dhagaa jigii jalatti haalii jedhamtu keessatti kan ta'e dhalootatu akka baalaatti harkee waraana mootummaa naftanyaatiin gabaree qonnaan bulaa kan waraana hin qabanne kan maarashaa baatu irratti waraana haddaatu ramadamee dhufee galee ijoolleef daa'ima gargar facaasee haadha manaaf abbaa manaa gargar facaasee inni kaan meedaatti kan hafe inni kaan immoo kan badee laga keessatti kan dhaleefaa jira. Ammayyuu immoo harka isaanii keessatti kan qabamee kan jiru. Dararamaa kan jiru ammayyuu danuudha ammayyuu kan hin baane jira inni kaan kan rukutamee inni kaan kan karaana jira inni kaan lubbuudhaan kan lagatti illee beelaame amma yoona kanatti laga keessa kan hin bahiin beelli kan ajjeese rukutamee laga keessa kan ciisu akka bineensaatti jiru Oromoo lafarraa ballee asattaman ta'e sirni garbuunfataa kun ammayyuu duukaa jira ammayyuu dhaabbanne waraanni kun. Gocha duguuggaa sanyii kanaan guddaa xiqqaa dhiiraa dubartii osoo hin jedhin namoonni dhibbaan lakkaa'aman duguugamaniiru kan jedhan jiraataa naannichaa kun reenfa keenyallee kaasnee awwaallachuuf hin dandeenye ammallee namoonni hedduun harka hidhattoota kanneenitti qabamanii dararamaa jiraachuun dhimma yaaddoo jabaa nutti ta'ee jirudha jedhu. Qaamni gocha kana raawwatu waraana mootummaan naannoo Amaaraa hidhachiisee nurratti bobbaasuudha jedhu jiraataan kun mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan federaalaa gochicha dhaabsisuuf yaaliin taasisan tokkollee kan hin jirre ta'uu ibsuun qaamni birmannaa nuuf taasisus hin argamne jedhan. Waraana mootummaa Amaaraati egaa gabaree waa tokko hin qabne gabaree dhimma isaaf kan sanyiin duguuggaa itti dhufe ilmaamaan nama 400 waliin ta'uu jedhan reeffi lafarratti harca'ee ilmaan reeffa qabattee kan bulte daa'imman haati manaa kan dugde battalumatti waraana mootummaa Amaaraatiin kan dhumanidha. Immoo bosonatti galee akka bineensaa haadee reeffota du'anii immoo bineensaaf kan laataa jiru isaanuma waan ta'eef waalchis hin taane mootummaan nu birmateet hin jiru qaamni dhufee qaama akkasiidha jedhee nu gaafateet hin jiru. Jiraataan aanichaa odeeffannoo nuun gahan kan biroon ammoo humnoonni kunniin ajjechaa jimlaa raawwataniin cinattis qabeenya uummataa saamaa manneen jiraattotaa gubaa jiraachuu dubbatu. Aanaa giddaa ayyaanaatti gocha duguuggaa sanyiitu raawwatame jedhan haleellaa humnoonni kunneen tibbana walitti fufiinsaan raawwataniin lubbuun lammiilee dhibbootaan lakkaa'amanii badee manneen hedduun gubachuu isaaniis ibsaniiru. Duguuggaan sanyii nurraa dhaabbatee qe'ee keenyatti akka deebinuuf birmannaatu nu barbaachisaan dhaamsa jiraattota aanaa giddaa ayyaanaarraa dubbifneeti. Ammayyuu harka isaanii keessa jiru kan harka isaanii keessa jiru danuudha. Mootummaan dhaqee kan harka isaan baases hin jiru. Kunoo uummanni akka baalaatti dhaqee kan hin awwaalamiin kunoo saddeen bineensi waraabessi kan nyaataa jiru danuudha. Daa'imni immoo abbaa du'e qabattee kan bulte gara hin qabanne kunoo daa'immanii fi dubartoota sassaabanii harka darbooffataa kana jala gashanii ammayyuu qaamamanii jiru. Mootummaan isa kana quba hin qabu. Mootummaan isa kanas harka irraa ol kaasee akka sanyii duguuggaatti fidaa jiru. Ani nama ergaa koo adaraa waaqayyoo sabni akka baalaatti kan argee dhaloonni akka bineensa bonasanaatti kan gaddarse daa'imman haadha kan gadhiiste abbaa kan gadhiiste qaama mootummaatti nuuf iyyaati nuuf deebisaa harka isaanii keessaati nuuf baasaa du'aan keenya akka nu awwaalamutti maaloo akka turii keenyatti deebinuuf nu gargaara. Haleellaan kun aanaalee ollaa giddaa ayyaanaa jiran kan biroottis babal'atee itti fufee jiraachuutu himamama. Aanaaleen Kiiramuu, Amuruu, Guutoo Giddaa, Eebantuu, Agamsa,
haroo limmuu fi limmuu jedhaman irra deddeebiin isaan haleellaa kanaaf saaxilamaa jiran ta'uu odeeffannoon OMN qabu ni agarsiisa. Ajjechaa suukanneessaa Finfinneetti raawwatameen namoota 14 ajjeefaman malee 25 achi buuteen isaanii hin beekamne. Hawaasni ammoo lubbuun jiraachuu namoota kanneenii shakkii qabaachuun ibsameera. Oduun kun akka chaanatti isiniif dhiyaata. Finfinneetti namoonni 41 humnoota poolisoota addaa Oromiyaatiin qe'ee warra gadaa Karrayyuu gabalaa dullachaa tuuta gadaa michilleetii qabamuun namoonni 14 erga ajjeefamanii booda namoonni 25 hanga ammaatti eessa buuteen isaanii hin beekamne. Ajjechaa suukanneessaa abbaa bokkuu abbaa gadaa fi gootota korma garaa hidhan irratti waraana bilxiginnaatiin raawwatameen kan rifate hawaasni Karrayyuu lubbuun jiraachuu miseensota tuuta gadaa michillee 25 hanga ammaatti hin argamini kana shakkaa jiraachuu jiraattonni himan. Gama biraatiin ammoo namoonni kunneen gara aanaa boosatti naannoo magaalaa Olancitiitti kaampii waraanaa Soogiddoo jedhamtutti hidhamanii jiru. Odeeffannoon jedhus OMN dhaqqabee jira. Jiraattonni OMN aanaa Finfinneerraa dubbise sirni bilxiginnaa abbaa bokkuu abbaa gadaa gootota korma garaa hidhan yookaan abbaa duulaa fi jal'aaba jila abbootii gadaa ajjeesee miseensota tuuta gadaa michillee ukkaamsee odeeffannoon lubbuun jiraachuu isaanillee akka hin baane dhoksuunsaa hawaasa garan taanitti dhiibaa jiraachuus himanii jiru. Warroonni jila abbootii gadaa michillee yookaan dilboo bookaa galaafatan warra afaan Oromoo dubbatanidha. Oromoon ajjechaa gara jabeenya akkasii Oromoo irratti ni raawwata jedhee Oromoon Karrayyuu waan hin shakkineef goototni kun dagutti nyaadhaman kan jedhu jiraatan OMN'f yaada kenne tokkom kana booda hooman humna addaa poolisii Oromiyaa aanaa Fantaallee keessa qubsiifamaa jiru hatattamaan akka gadi dhiisee bahus gaafatanii jiru. Kaadireewwan aanichaa milishaa fi poolisii magaalaa wajjin ta'uun qaamota ergama ajjechaa gubbaa fudhatan wajjin qindoomina uumuun hawaasa dhimma siyaasaa kamirraa walabatee ficcisiisaa jirtanis xumurri keessan hin bareedu jechuun qeerroon aanaa Fantaallee akeekkachiisa kenneera. Murni bilxiginnaa hatattamaan namoota 25 eessa buuteen isaanii dhabame kanneen gadi dhiisuun yoo lubbuun jiraatan gara hawaasatti deebisuun akkaan barbaachisaa ta'uun qeerroon aanaa Fantaallee dhaamsa dabarfatanii jiru. Gama biraatiin waraana humnaa ol aanaa Fantaallee keessa qubsiisaniin hawaasa nagayaa hidhaa jiru kan jedhan maddeen jiraattonni humna waraanatiin qe'ee isaaniirraa buqqaan hanga ammaatti osoo gara qe'een deebiin jiraachuus ibsanii jiru. Hawaasni ofirraa buqqa'ee kun immoo gara magaalaa imalee waa bitatuuf rakkachaa kan jiruu fi magaalaa Mataaraa keessatti sammuu nama marxoo uffatee adamsanii hidhaa akka jiran Oromiyaa miidiyaa neetwoork odeeffateera. Qeerroon magaalaa Adaamaa ajjechaan yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru duula duguuggaa sanyii dhalaa Oromoo balleessuuf murna sirna nafxanyaa leellisuun karoorfamedha jedhan. Duulli duguuggaa sanyii guyyootan dura Oromoo Karrayyuu fi sirna gadaa Karrayyuu irratti raawwatame hedduu kan nu gaddisiisedhas jedhaniiru. Haleellaan xiyyaaraa tibbanaa Oromoota Walloo Wallaggaa fi Gujii irratti raawwatamuu kan yaadachiisan qeerroowwan kunneen kun hunduu carraaqqii sirna gatabittaa nafxanyaa deebisuuf taasifamaa jiruuti jedhan. Ajjechaan warra gadaa jila Karrayyuu irratti raawwatame taatee gaafa calii calanqootiin addaan baasan ilaaluun nama dhibas jedhanii jiru. Gochaan waraanni Abiyyi Ahmad Alii raawwachaa jiru kun piroojeektii Minilik eegalee galmaan gahuuf akka ta'e ummanni Oromoo hubatee tokkummaan ka'ee falmachuu qaba jechuun dhaaman. Yeroo hamaan kana caaluun jiru waan ta'eef ummanni Oromoo bahaaf dhiyaa kaabaaf kibbaa sagalee takkaan tokkummaadhaan ka'ee waraana bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota isaa hunda cinaa hiriiruun kan hidhaa jiran mana hidhaatii baafatee kan lolarra jiru humnaa fi diinagdeen cinaa dhaabbachaa qabsoo isaa tarkaanfachiisuun mirga lubbuun jiraachuu mirga biyya ofirratti abbaa ta'uu gonfachuu akka qabuun yaamicha dhiheessanii jiru. Gabaasni kan Imaamar Ture. Barreessaa hin seene makuriyaati ka mootummaatiin erga ukkaanfamanii achi buuteen isaanii dhabamuu maatiin OMN timan. Obbo hin seene makuriyaa kaleessa muddee 4/2021 bakka hojii isaaniitii humnootatti kan erga qabamanii booda mana jireenyaa isaanii qaamolee nageenya bilxiginnaatiin sakattamee akka ture maddi Oromiyaa miidiyaa neetwoork dubbisee himee jira. Siraaj sabaaf dabalata qaba. Barreessaa fi hayyoo Oromoo kan ta'an obbo hin seene mukariyaati ka mootummaatiin erga ukkaanfamanii bakki buuteen isaanii dhabamuu maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Obbo hin seene mukariyaa kaleessa muddee 4/2021 bakka hojii isaaniitii humnatti kan erga qabamanii booda manni jireenya isaanii qaamolee nageenya bilxiginnaatiin sakattamee akka ture maddi OMN dubbise himeetii jira. Obbo hin seene bakka hojii isaanii Finfinnee naannoo buufata Awutoobisiitti qabamuu isaanii kan himu maddi Oromiyaa miidiyaa neetwoork kun qaamoleen isaan qaban uffata siivilii
kan uffatanii fi baay'inaan 4 kan ta'anidha. Erga isa qabanii booda paatroolii poolisii federaalaatti ol isaan baasuun gara mana jireenya isaaniitti akka geessanii muudhaan erga mana jireenya isaanii sakattanii kitaabota malee manicha keessa homtuu waan hin jirreef dhimmi kee dhimma humna keenyaa olii waan ta'eef ni barbaadamta jechuun isa fudhatanii adeeman jedha. Obbo Hinseenee Mukaariyaa hojii hayyummaa kitaabota barnootaa fi kalaqaa qopheessuun kan beekaman yoo ta'an galmee jechoota garaagaraa fi kitaabota cimsituu barnootaa irratti xiyyeeffachuun guddina ogbarruu fi barnoota afaan Oromoo irratti nama hojjechaa jiranidha. Gama biraatiin mana raabsaa kitaabota afaan Oromoo guddaa Elellee jedhamu magaalaa Finfinnee keessaa kan qaban yoo ta'an magaalicha keessatti dhiibbaa Oromoo diinagdee keessaa baasuuf taasifamuun utuu dhiibamanii dandamatanii nama hojjechaa jiranidha jechuun maddi kun OMN itti himeetii jira.